Win. Mamme jechuun akkuma nama tokkootti jechuun waan haaraa miti sigalee kan nama normaal hin jiru. Akka nama tokko I don't know amma sitti misaa'ee maybe still kan gin reality hin jiru sitti misaa'ee boo. Ani maakii irraa kan dhugaa jaadhaan maakii kan dhugaa fikirin naga birraa sigalee. Deep love is maakii. Maalum. Maakii maal taate jetta? Haaya mata kan taane isirraa jaayil na qabee. Simo. Yes. Dhukkubsatteetta. Habiibi. Why? Amma dafiitii mana yaala naannoo kee jiru, kilinika naannoo kee jiru yookaan buufata fayyaa naannoo kee jiru dafi emergency. Painkillerii kan jedhamu jira marfeen tokko kan nama waraananii nama dhiisu. Dawaa salphaa nama tokko rakkisin. Are you joking, bro? I'm not joking. I'm talking serious, bro. Bro, I told you I'm in love with Maki. What are you talking about? Bro, if you love Maki, why you talk with us? You are not here already. True. Afaan nu galu na shaka. Ababa kiyya. Jaalatus danda'abeetta mamme jaalalli kun gowwaa nama gooti. Jaalalli gowwaa nama gooti ni beekta. Dhiifama. Miira jaalala nu badha. Jaalalli akkam akka nama godhu. Nyaattee Fine. si raffisuu didee dhugdee si gammachiisuu dheebuu si baasuu didee ilaaltee ijji kee gammaduu didee ciiftee dugdi kee hirriba dhabdee bu'aa ba'ii jiru jireenyaa baay'ee keessa nama galcha. Dhugaadha. Dhaloota har'aa kanatti waa'ee jaalalaa yeroo dubbattu akka nama muuvii hindii yookaan ammoo Bollywood ilaaluutti taa'ee entertainment ta'a malee miira isaa kana hubachuu hin danda'u. Sin hubadha. Honestly, man exactly sinaagalteerta bas garuu wanni tokko maal si fakkaate wanni ani isinitti dubbadhuuf. Maki baba kiyya hadhaa miti ka jaaladhee si galee boo long time ago yoo xiqqaate waggaa shan si galee saabe. Garuu carraa isitti dubbachuun hin arganne. Akka carraa ta'ee guyyaa musuma guyyatti kennu saabii torbee tara keessa I think jaarama dura. Gastii seeratti asensitee Sagaleen kee garuu ana bira moo xiqqoo Ana birattis giddima dhagahu jira baritti gad jedhee akkanatti. Sagalee kee gabbatu qoftaan ni jadi akka dhiiraatti haasa'e. Wanti taaf godha, taaf godha. yaa innaa Akka godha guyyaa lama dura sagalee guyyaa lama dura isii biraan gastii mana isii seenee itti dubbadhe. So yaa yeroo dheeraadhaaf sagalee qabadhee callisee tura sagalee isaa ba'u. Garuu Ayyee. wanni guyyaa san dubbadheef carraa guyyaa san argadhe guyyaa biraa deebi'ee waan hin arganneef yegiddi dubbachuu qaba ture. Qaba taaf godhani. Ayyee. Guyyaa san dubbachuu qaba waan ta'eef guyyaa san dubbadhee guyyaa saniiti isin illeen salaati. Epat acceptar epat. Taptapa godha accept godhu. Isin illee muudii biraa keessatti innaa I think naa taradda'uu hin dandeenye. Maybe si dubbachuun kiyya badii ta'e moo jaalli maakii irraa naqabu badii ta'e moo I don't know waan ta'e isin galee naan galle. Bataam itti mataa kee wajjin rakkina keessaa mala isaa samaaliif jaaladhu. Isaa jaallan isii jaalladhu kun dhugaa miti waan jiru wayii galee. Keeshin ta'eera malee. Okay. Gaaffii kana dhiifama naa godhaati waan ofiinis akkuma sana eeppaat yoo carraan akkaniitan gaaffii kallattiin isa gaafadha. Wanta amma dubbachaa jirtu kun firaankii yookaan ammoo taaktii yookaan ammoo entertaining wayidhaaf namni miidiyaa irratti fayyadamuudha moo qulqulluu yookaan waan dhugatti onnee kee keessaa jirtu nuti dubbachaa jirta. Family taaf godha. Sagaleen kee jiru sagalee. Tuwiin sagalee kan kee yoo dhiifama wajji. Amini. Lammisi naa. Amma dhaga'ama? Hin dhaga'amu. Ati maayikii dhumatti baaftee akkasiin hin dubbattu akkas wayyaa bara lafa duwwaa tiktookiin bilbilli si bira jira waan ta'eef maayikii itti baasi diskoneektii godhi bulutuuzii. Awwala maayikii malee dubbataa ture. Amma dhaga'ama? Ayyee hin dhaga'ama amma. Yaa Ayyee. namni baay'ee wantani haasa'u waan maybe prank godhuudhaaf wayim dhammoo follow barbaaduudhaaf naaman nagar waan akkasii yaada si galee isaa
Garuu waan akkasii bira hin jiru saabii. Waan akkasiitiin bikaa dalagaa. Ani bakka jiru kanatti waa baay'ee dalaguu danda'a yoo fooloo barbaade si galee. Taalent illee hin qaba akka nama tokko waan dalagu jechuudha. Garuu yaa nagar sarichee fooloo fiduu hin danda'a. I'm telling you guys. Garuu kun jaalaluma ani qabu jaalaluma keessa jiru ol beeru badde bakka saabu. Because carraa argadhee fayyadamee bakka. Love is love jedhee dubbataa la saabu. Ati jaalalli kun afaan Ingiliffaatiin yoo dubbatamte malee dhugaan fakkaattu jetteetiin Ingiliffa keessa nu daddarbattu moo maali? No. Ay, nu arrabsaa jira. No, jaalalli jechuun jaalalli jaalaluma jaalalli soban qabu si galee namni tokko ol ka'ee lafaa si jaaladhaa isin jedhu waa malee. Maybe nama kenna biratti yoo si jaaladha jetteen sobatti fakkaachuu danda'a because waan baratamaan ta'iniif namuma takka ol kaatee lafaa. Garuu an akkasitti amanu si galee namni tokko waa malee si jaaladhaa hin jedhu. Gaaffii kallattii. Gaaffii kallattii yeroo keenyatti fayyadamudha. Ijoollee taaptaap godhaa warra jirtan taaptaap godhaa. Koppii linkii godhaa. Qalbii ilma namaati. Qalbiin ilma namaa kana jechuun jajjabdu. Mucaan kun hin addunyaa jibbaanii fammeenyi keessa baay'atee ilmi namaa mataa wal garagalchee wal arrabsu hamilee wal cabsu namummaa namuusa waa hunda balleessu keessatti ilmi dhiiraa tokko laafatee akkasitti jechuudha akka nama dhibee musaa qabdeetti boquu gad cabsatee ijaan gallaafee jaalalan naqabe yeroo jedhu waan salphaa isinitti hin fakkaatin ilma dhiiraa dubbiin itti jabaatu malee boquu gad hin cabsatu dhaggeeffadhaa. Mucaan kun jechuudha. Yeroo akkasitti ilaaltan umuriin isaa garuu ijoollee wayii meeqati umuriin kee meeqa? Waggaa 25. Yaa waggaa 25 jedha. Okay. Hin fakkaatu mi? Bareedaadhaan fakkaata rakkoon qabu waggaa 25. Maakiin immoo ol darbiteetti kaattam gootare. Laa boo Habibi an waggaatti namni age just a number boo. Waggaan kun lakkoofsa jedhami. Ayyee tole. Guddoo taatee xiqqoo taatee. Rakkoon qabu wanti guddaan jaalala. Rakkoon qabu wanti guddaan haati faatee waan kana konkuluuziinitti kenniti murtee jechuudha. Mucaa kana jechuudha maakii wajjiniin hariiroo tiktookii irratti qabdu waliif barreessitanii yookaan aad fireendii waliif deebiftanii wal gaafatanii walitti siquudhaaf yaaltee jirta? Foloo baakii waliif deebisnee teekistii keessaa waliin goone. Maafin godhinni reenuu irratti dhuftee hanga himachuuyyuu wanti si sodaachisan jiru isii dhuunfaatti itti dubbachuu sodaattaa? Hayyee. ከዛ ናን ዴብስኔ yoo barreesseef illee akka isheen naan deebisne waan beekuuf asirra bahee dubbachuudha ammaara cinaan qabu si galee so asirra bahee dubbadha naan deebistu. Baga dubbadha. Haadha faate maakiin sitti dhiyaatte ana caalatti iccitii shamarranii si beekaa. Iccitii mucaa kanaa immoo kalma dhiiraa tokkotti yeroo ilaalee jedhu hedduu nama miidhamaa jirudha. Gorsa gama keetii kennii fi ijoollee kana kallattii waliin dubbachuu danda'anuu fi maal gochuu akka qabu eessarratti maal sirreeffachuu akka qabu xiqqoo aniifati bubbullee irraa haadha faate mee haaluma jiruu keessaa waa wayii itti himi xiqqoo afaan shamaraarraa yoo baleef hayyoon dubbadhe hinaaffaadha jedha mucaa ofii barbaaddeetii naan jechuu danda'a waan ta'eef ati ibsiif. Okay, family tap godha. Tap if copy link godha. Tap if copy link godha. Tap godhaan bira siyaas warri jiru. Beekulle kaleessuma dheengadda viidiyoo wayii argaa waan kana waan irraallee quba qabu. Garuu guyyaa hedduu gastii maakii keessatti argaa obboleessa kiyya kana jechuudha. Guyyaa tokko akkana wal bira seennee wal lakkafnee wal biraa baane. Anaaf inni jechuudha nan yaadadha. Waan achirraa immoo argeen illee hin beeku gastii maakii keessatti yeroo takka gizee maakii jala seenu arga malee jechuudha. Maybe dhugaadhaanis jaalachuun mala jaalalli dhugaatu beektaa gowwaallee si gooti nama waa takka hin beekne osoo kan baratin illee tamaariin illee waa hedduu si gooti daandii gubbaa si dhaabdi namoonni tokko achuma keessa masakamanii gowwaadha akkasiin jedhanis jiran level gowwaadha waa takka hin beeku nama kutaa 12 baratee digirii meeqa qabu gowwaa gooti jaalalti.
Gatii kana ta'ee fi an amma akka ilaalcha kiyyaatitti akka saayikooloojii kiyyaatti gara hin taanetti illee narraa hin taragda'amini obboleessa kan koo. Ani maakiilee hedduun jaaladha. Obboleetti tiyanarra xiqqooti. Itti aansee ammoo ibsaallee moor jaaladhaani. Maaliif nama yeroo dheeraa miidiyaa kanarraa beeku. Amma isaan jaalala ofii wal keessa naqatanii jaalala ho'ituu bultii bareedduu kabajaa bareedaa hedduu walirraa qaban. Atammoo isaan lamaan jidduutti akka laalaarutti amma kaleessa fa'aa gizee bayiid maal akkasiin jiran sani jidduu isaaniitti ati kuwaasii Aarsenaaliif Maanchestariin jidduu fiidduu taate ati. Allahu Akbar. Dubbii jabduu. Matayyeessa jedhi. Akkas taate beektaa. Wayyee eessa oolte? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Eessa turteera? Si argadha. Yooma isaa barbaadu si argadha qoy. Inshallah. Itu Bultii namaa ijaaraaf xiyyaa bultiin diigamtee yaa rabbi ati attana goota rabbi. kita something guys. I don't know if someone is society. Normal obboleessatti waan wajjin haasee what's going on guys? What's going on? It's nothing but just stay haasee wal arsaayi. Just normal guys. Isn't it? Altas guys. Simple sedaran. Badi ka ba si? Itmo ka ba? Mas matro tim. Amen nun jati. Af live center mo ba tayo? Live center ba tayo? Ito mo sa inyo jati. Sila lisi jaarachuu koo hin danda'u. Moo jaala keetu soba saabasi. Dhugattuu sila sobaa jaallaki. Saniif sila amanuu deechu waan. Bro. Hey.